warri Ameerikaadhaa warri Kanadaadhaa ammaan tana isiniif mijaawaa hota seenaadha. Ani kana mataa duraattis waan kana itti gumaaf irraa tokko ammallee ji'aanis bira dhaabbannaa wajjin jirra. Diinaa oliin kophaasaa qofaa miti inni hoogganaadha direektara. Kanaaf inni asirra mul'ata malee warri biraatti hedduu booda jira. Galatoomaa hanganii bu'aa nama biraatiif dabarsaa. Bifama akkumaan jaarraan tana bakka biizii takkaan jira sagalee hedduun jirtu. Alaan nama hedduu tokko keessaan jira dhiifama walaa godha. Kanaafuu galatooma. Ibsituu Ahmad Kotto Nuseen PayPal accountiin haa ergaadhaa jetti. PayPal accountiin qabda obboleessa kiyya yookaan immoo kaashaawutii. Ni qaba ol baas. Ol baaseeti ergee fitii jira. Ibsituu mee Kotto Nuseen mana kana nurraa oowwisi hoggota akka jechumaan illee ta'u. Kan itti jirru kun Doolaara 200 jettee jirti ibsituun. Ibsitu Kotto Nuseen mee yaadde. Rabbisitti haa kannu. Ergee fitiin jira jechuma lama dubbattee gabbuuta ibsituu teenya Kotto rakkoon hin jiru. Viidiyoolleen banii yoo barbaadde rakkoo miti. So jabada taptabiin miliyoona seenne still now kuma 40 qofaa isiniif. Gaara mul'ataallee dubbisaa gaara mul'ataallee Okay, Hamza Hajiidha hanga ammaa namni as jala komantii godhu jira. Hamza yoo raftee sun beeksisi please jechuun jiranii. Dubbadhu ogu takka muuna siraa kaasee. Ibsituu yoo seenuu hin dandeenye keessaan ergii fi Ergi fayyee itti ulfaata tarii. keessaan na erga dubbistee jirti? ibsituu kottu mee ogu takka. Jiddumaan taaptaa bitana miliyoona galchaa isin 40 bit somos 30 bichaa isin efe balayan kiyya kakkaanii biyyaan gaarii galatooma ulfaadha. Taaptaa bitti Okay, akkuma reefuu namoota waadaa galtanii fi warra amma galchuu dandeessan as jala barreessaati anaatu isin ol baasa isin jalaayis gabbu'aatiin ol deebi'aa bikkini jirtii ammallee bikkini banaa qabnaa as jalatti naa barreessaadha isiniin ol galchaa akkasitti sagantaa teenya deeggarsaattis jidduudhaan oofaa deemnaa. Namni biraa agartee Ibraahimis kan nuuf qabee jira komantii jalatti agarree baga seentee yaa kana isiniin jennaa jechuudha galatoomaa. Namni walaloo qabdanis yoo jiraattan lakkoofsa barreessaa. Ibrahim dubbisa. Laal komantii laalaan jirru ta'a na fakkaata. Namoota hedduuti komantiin daftee dabarsu jirti. Diinaawol akkasii miti isin dalagutti hin jirtan iddoo asoo jirtan malee nama jalaa kana tokko tokkoon dubbisanii ol baaftanii warra fuudhuu qabdan malee akkanatti iddoo asoo jirtanii. Anis galatoomaa isin hundinuu jara keenya diinaawol atis gana tolu. Jara keenya miidiyaa Oromiyaa State miidiyaan kanuma yeroo rakkoo hawaasa isaa gargaaru bira dhaabbaddaa miidiyaa yoo heddummaate nama fayyadamu yoo heddummaate numa fayyada malee wanni nu miidhu hin jirtu miidiyaa keenya gargaaru kanumaanuu annasiin doolaara 200 Kanaada natti erga akkaawuntii M-Pesa ta'e ka biyyaa ta'e anatti erga namummaan ergaa gadiin bu'aa galatoomaa isin hundinuu. Kana barbaadna gaara mul'ata mangistii nama. Yoo gabbuute illee kottu asii balaa jiru gootee nu gargaarte yoo. Rabaafte rabbiin guddoo siif haa bikaa buusu gaara mul'ata hedduu galatoomi. Ulfaadha obboleessa keenya. Duraanuu qabda modiitara mana kanaa namoota akkasii nu jala jirta waan ta'eef haasa'an jirru haasaa yoo jiran namoota gartees nu gargaara jala kanatti. Modiitara guutuu miti haa katabatanii biyyarrallee haa ta'u waan danda'anii namoo haa gargaaru akkaawuntii kananii akkasii daayisporaan keenya jara keenya daayisporaan keenya doolaara 50 guyyatti miti sa'aatti gabbaanee facaasaa oolla. TikTokii kanarra facaasaa oolla kottaa gargaara wanni kun numa fayyadaa kottaa gargaara. Thank you. Haganumaan jaalatooma isin hundina. Hayyee Nimoona kuma kudhan eessa jirtaa eessarraa nuuf galchitaa akkaawuntii tan barbaadda. Yes. Gaara mul'ata muditara isaa irraa fuudhee haaromsiif. Muditara isaa haaromsiif. Haaromseen jira by the way haaromsee. Hayyee gaara mul'ata. Muutirraa kaasitii dubbadhu wanni ol sineenee fi onneedhaa fi. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Xiqqoo isin hafe miliyoona garuu. Akkam nagaa jirtu ni guyyaana. Gaarii. Maashaallah waan bareedu biyya tanaan illee kuma 100 Itoophiyaa akkaawuntiin itti ergaama. Eeganuma dabarsa. Akkaawuntii itti Dinaawol kuma 100 Itoophiyaa si. Kuma 100
Nitorkii tu akkanas godhe moo sumaa tokkos jee akka waan nitorkiin qabeette kana jettee gaggoo taate. Na dubbisa keessaanii. Niitoorkiin na qabe. Okay, keessaan dubbisii gara toomii hedduu ulfaadhu. Yaa. Itti fufa. Akkana jettee maanaan jettati naa niitoorkiin na qabe. Salaamu alaikum. Nani baaraguunis ni jiraame. Waalaikum salaam warahmatullah. Yoo lakkoofsi guddatees beektaanii jiraame. Jechuun baaragee. Poolisii madda walaabuudhaa meeqeef nuu qabdee ol si deebisaa. Salaamu alaikum. Poolisii madda walaabuu oggool seente dubbadhu. Waalaikum salaam warahmatullahi. Oo saan qabnu nu jala dubbadda jamaa. Abshir. Dubbadoo yuufo tuuf. Ayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkuma jiru dergaadhaa qarshii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poolis waalaikum salaam warahmatullahi eeggatoo poolis gochaa jira. Haa dubbatu yuufoo maa itti habiibi. Biyya kamirraayi? Mi'uutii firaa haasi yuufoo mi'uutii firaa haasi ittuuf dabareen kenna. Biyya Xaaliyaan irraayi. Okay. Euro 50 galchi borganama inshallah. Inshallah taati. Follow deebisee akkaawuntii Usmaanis. Ayyee follow godha Usmaanillee. Ayyee hedduu nuuf galatoomi madda walaabuu hedduu galatoomi. Akkasuma namoonni biraa kaas jalaa dooraala 50 taajuddiin hedduu galatoomi. Atillee ni follow godhi akkaawuntii keessan siifaa erganii. Poolis dubbisaadha. Poolis dubbisaa obsa. Poolisiin Itaaliyaa irraa ijee Itaaliyaa irraa dooraala. Isaan nam tokko na dubbisaa keessa. Hayyee anaatu si barreessa keessanii. Follow deebisi poolis dubbisee jira. Follow deebisi akka meeshajiinsi mul'atu. Hayyee rakkoon hin jiru inshallah. Biyya kamirraa obsa. Itti ofi hojii ta'e hojjedhu. Itaalii jirtaami poolisii? Itaalii jira. Okay, euro 50 borunuuf galchitaa amma simbira halkanii. Halkanii. Galatoomii keessumaan akkaawuntii gaafadhu asii ergu hedduu ulfaadhu. Ergeetiif hin jira. Miidiyaa hawaasaatii warroonni gartee irratti hirmaattanii nu cinaa dhaabbattan hedduu galatoomii waan jettee yoo jiraattee mee asirratti waan takka jee akka nama madda walaabuu irraa dhufetti. Yaa ana jechuun waan biraa osoo hin taane akka nama tokkootitti kutaadhaan osoo nama addaan hin qoonne argitee miidiyaan tokko yoo gad dhaabate argitee Oromoof hundaaf gad dhaabate yookiin ganda tokkoof waan hin dhaabatiniif jecha yeroo takka qarqaaranii biraa hafuu osoo hin taane miidiyaa ufii yeroo hundaayyuu bira dhaabatan beeytanii. Kanaaf jecha miidiyaan bakka hundattuu yoo jabaate argitanii saba keenya jabeesse malee kutaa tokko hin jabeessine. Kanaafuu yeroo hundaayyuu gargaarsi biraa akka nafne jechuu barbaada tanuma dhaamsi kiyya. Galatoomee. Ulfaadhoo guddaa galatoomi siin jaa. Umurii dheeradha poolis galatoomi ulfaadhoo. Abdulhakim Gamii dooraala dhibbata akka Kanaadaa akkaawuntii nambara naaf ergaa okay. Akkaawuntii nambara keessaan fooloo godhaati. Hundi malee. Dooraala dhibbata akka ifnu qabee jira gammee hedduu galatoomiin siin jaa. Ammoo fiitii kayfii bira dhaabbataa warri hanga ammatti gumaachitan galatoomaadha. Warroonni as jalatti nu gobaachuu jirtanis warri qabdanis warra yaada keessaa qabdanis hundi keessa nu galatoomaa warri nu daawwatanillee taabii fi sheerii fi waan hundaan nu gargaaruu jirtan. Ilillirraa eegala. Laayif goolii mana kanallee guutaa ilillillee waan qabdanii tol darbaa nama kana wanni reyaala. Murti guutuu sagaleen tiyya ni jirtiisa? Ni jirti. Dooraala dhibbaan dabarsaa akkaawuntiin hin qaba Dinaol. Kanuma duraanii sanii mee? Kanuma duraanii sanii murtii asumaanuu Abdulhakim kanaan durallee gartee deeggarsa taasisee jira. Doolaara 100 taasisee jira. Ammallee irra deebi'ee doolaara 100 taasisee jira. Nu barreessi. Laggaati buusa. Lakin hin qaba akkaawuntiin ergee jira akkaawuntii waan hin qabu jecha achuma irratti hin dabarsaati. Asli Oromiyaa fajoo kana. Maal isa girgiriin? Eenyu mishin godhu jira sana. Godhanii qabdanii mee? Si Hamzaanis jira boo?
in erganne la asli oromiyaadhaa in erganne waan inni duraara 500 fi namni hedduun maqaa isaa meeshin godhu jira inni immoo as jiran jiru. Yuufoon jira. Yeah. Okay. Dubbatee gabbuu na fakkaata I think. Yuufoon dubbatee Yuufoon reefuun tan akkaawuntii harkatti na fakkaata. Okay, poolisiin dubbatee Yuufoon hin harkanne. Yuufoo kana dubbisa na fakkaata I think ani bara reefoo. Miti reefuu hojii takka irra hin jiru ture. Ayyee akkaawuntii sana irratti ergaadha doolaara 50. Ergeetiin jira bibii xiyyaa follow deebisi. Follow deebisaa warri gartee waa'ee qabdan follow deebisaa follow deebisaa keessaa. Murtii guutuu garuu follow namaan godhu maali garuu dhumisa. Ni deebisa. No, follow maa nama asirratti ol bahee dubbatu hunda follow godhaa isinillee follow godhutti hin jira. Dhaggeeffadhaa. Nama olsee yaada isaanii ayyee isin ergeetiin dhufa wanta gasuu tura nagaan tura ayyee bakka argitee akkasitti risiita nuuf ol ergii warri as jala jirtan yuufoo fooloo godhaadha risiita ol ergii viidiyoolee wanni waraabama laayif irra jirra waan ta'eef nama si qabachaati deema mee ilillii ol daddarbaa laayif goolii mara kanallee nurraa guutaa taaptaabii hin dagatina koppiliikii hin dagatina warra ol ba'u gaa'ol nu baasa. Akkasii itti fufaa fuula gartee murtii irratti taap godhaa koppiliinkii godhaa gartee warroonni ammoo as jalatti barreessitan isiniin ol galchaa. Yuufoonis nuuf naquudhaaf deeme hedduu galatoomii yannaani. Ibsituu siif ergamee jira keessaan laalime. Ibsituu laalime siisee ibsituu murtii gaarri mul'ata doolaara 200 ergee jira kunoo maashaallah tabarakallah irra darbaaf. Maashaallah. Bakka xiqqoon irraa ibsituulee laalime dirgam. Gaara mul'ata king of king wallahi ati dabbaal mootii gaaraati guddaa namni ittiin dhaqqabne khayrra ol hin baane qabbana isaatiif namni gubbarra hin deemne sani ati hotol deebi. Gaara mul'ata hedduu galatoomii. Dhugaa murtii nama guutuuti as jalatti gartee rabbi irraa baafte guddoo siif haa qabu. Ani gaara mul'ataati waan hin jiru gaara mul'ataa namni dhaqqabee fiixa kana gubbarra bahu hin jiru obboleessa kiyya guyyas galgalas ganamas nu wajjin jirtaati. Bakka nan jiru numa jirta bakka obsaan jiru ni jirta bakka diinaa ol jiru ni jirta mana nuti jiru hunda ni jirta. Isin eenyullee gadii miti isin wajjin jiraan nu hin jette. Namni amma seenu nuti godhatuun Khadiir nuti godhadhu yookaan muuziqaa firaa cufii dubbadhu. Dhaggeeffadhu gaara mul'ata. Maammishaa carraasiif kanninaa amma dhuftee waan waadaa nuuf galte si akka gartee nuuf galchituuf si ol muine. Barreessatti hin jira. Maammishaan dafaan ergaachaa ture nana kaachaa ture. Saniifuu amma ol bahee jira muutirraa kaasee haa dubbatu yaada isaa. Wallaahi akka gaara mul'ata natti ol hin jiru. Gaara mul'ata king ijaa koomenti barreessaa hundi keessa. Gaara mul'ata rabbiin gartee akkuma ati uummata keetiif fonneetetti si bira haa dhaabbatu hedduu galatoomii. Beekuma keessatti barra nama jechuun akkana gaa. Gaara mul'ata akkuma hurreen gurraan dhabamnetti addunyaa rabbii mataasaa gubbaan dhabamsiisin. Allahu aamin. Boo gaara mul'ata as jala jirtaa miree wayii fi wayii deemte dilaa asoo jirru kana. I think so. Waan deemin sa'u awoogaa yoo as jala jiraatteef. Hogguta akka silaa. Asumaanuu murtii namni reefu gartee 100 akkaawuntiin ergi kajeessan nan dubbisne. Habibi yoo jala jiraattee na dubbisa keessaan yoo jiraatte lakkoofsa tokko tokko dhusuu ol deebisa osoo nan sin dubbisinii gabbuutee turte reefuu lakkoofsa tokko biroo gaara mul'ata welcome. Abshir murtii guutuu kan barbaachisu argamu nama tokkooti namni hundi silaa kana ifirra murteessinee hundi wanni godhuu qaba
garuu akkas hin Noo jiru. sirraa gammannee gammachuu teenya sitti akka ati nu dhageessutti akka uummanni nu dhagootti gammaduu barbaanne hundi keessanillee gattu qaatiif oolu nu godhaanillee nama kana waan jenneef qabna guyyaa galgala bikka dalagaa fedhe haa jiraatu bikkuma dalagaa jiru sanirraa yoo an laayifii taphatu jiraat yoo diinaa ol jiraat yoo ijoolleen teenya jiraat bakka sanii nama kana hin dhabdanii an dhugaa rabbii waan hin jeesinitti himuun beeku nu jabeessaa nu cimsaa nama akkanaa kana beekaa eenyumaa akka inni ta'e nama gaafa rakkoo hamaa koo hamataa koo jaan gandi namaa miidiyaa jaaratee lafaa qabu. Haqa walitti himnaa mire akka Oromootti tokkummaa minaa mire isin jettan kanaan sanitti hin deeman tokkummaa akkasiisan haqa walii himnee deemnama yoo ta'eef manni xiyya akka mana xiyyatti ilaalina akka mana miidiyaa kanaatiif dhimma kanaatiif as jiru ilaala garuu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam gista kan mootu godhadhu. Mootu godhadhu faraan. Gandi namaa hundi miidiyaa qaba. Waggootaan 5 fi 6 dabre kana nama tokkotti wadaa irraa miiliyoona 3 miiliyoona 4 OMN dha gumaachaa ture. Akkasuma miidiyaan Oromoon Harargee hin gargaarre hin jiru ni beekani. Hundi irraa tujjaareeti miidiyaa sana gajibbuu baanitti. So miidiyaa qabaachuu ni qabna akka baha Oromiyaatti nuti miidiyaa qabaachuu nama biraan miidhu rakkoo baha Oromiyaa keessaa mul'attu qofaaf sagaleetti yoo ta'eewu miidiyaa guddaadha. Garuu akka Oromootti miidiyaa guddaadha. Murtii ani yaadan qaba yaaduma tokkoon qaba murtii darta kana dubbisi. Dubbadhu. Hoggaa dubbattan yaada nama tokko irraa fuudha amma obsuma kana yaada kan dhiisaa giseenii fi nama galmeessitan fa'aa wal cinaa haasa'utti jirtanii asuma jala irraa jechuun amma ijoolluma yamaniin jira. Wanta kallee godhuu hin danda'u taaptaafuma isin godhaa jabaadhaadhaa obsaa kanarratti dhiisaa nama tokkoon wal cinaa akka hin jenne jechumaaf hin jira. Ayyee galatoomee wacni keenya uumaan godhu nuti duraanuu wacaan beekamnaa obboleessa galatoomee taaptaafii kan keetti fufi waan hin jechuu barbaade gandi namaa miidiyaa qaba hundinuu. Arsiin akka arsiin miidiyaa qabdi. Hundi miidiyaa mataa isaanii qaban. Even shoo nama bakka biraa irratti hin dhiyeessine qaban adde. Finfinnee kana kasanaa isin hima. Bakki aadaa fi duudii hayyuun ganda isaaniitti bee irratti dhiyaatu qaba. Yoon kana jechuu guyyaaf namni natti muffatu jiraate dhiifama naa godha narraa ta'a ani akka yaada kiyyattiin isin himu jira. Finfinnee kana keessa waggaa 5 jahan as jira. Yoo ati loqonni kan kee nama Harargee ta'e sin dhiyeessan shoorratti. Somaaliin sin jira maammeeni. Murtii dubbisi maammee. Maammee. Maammee dubbaduu dhiifame. Yes. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Anis ganama reala 500 galchaa. Asumarra ta'a imaamee gadi hin bu'iin gadi hin bu'iin. Follow godhi dura diina Oromiyaa State Media kajoo kana follow godhi. Egaa follow godheetiin jirjiin si barreessu ni deebistaa fi akkaawuntii si erga. Follow godheetiin jira. Ishi bakka anillee gadi bu'aa bakka ganama niin arga akkaawuntiin argi. Dura amma Oromiyaa State Media kajoo kana follow gootee jirtaa? Follow godheetiin jira. Follow godhee jira. Geediin jira akkaawuntii miidiyaa warrummaan biraatillee follow godha gartee warra jala jirtan hundinuu kallattiidhaan asirratti viidiyoon isin maxxansuu waan danda'ameef namni jirtan hundinuu follow godha Oromiyaa State Media. Ammaas murtii akka adeemsaatti namni kama caljeela tokko barreeffatu kun hamma maallaqaa gartee gumaachuu barbaadda yoo barreeffatan irra filatamaadha. Amma reefu mucaan lakkoofsi tokko gudibba barreessee onnana kaajee waa takka hin goone faayidaan qabu akkasni. Waan hamma gumaachuu barbaaddan barreeffadhaadha ol sinaa galchanii warri murtira qabu. Akkasii yoo deemte. Yaanni kan kee bareeda dhaggeeffadhu. Murtii ati dhiisi waa'ee gandaa naan jaa. Mana kiyyaa fakkeenyaan isin himee mana an faamiliin qabaami. Abbaan kiyya mana keenyatti TV yoon binne ani ilaala. Hin laalu. So namni mana ifirraa eegaleeti akka miidiyaa dhaloonni mana isaa keessa jiru hordofuuf TV bitaaf. Namni naannoo sanarra ammaan tana waa'ee amma gargaarsaa bichaatti xiyyeeffadha haasawaa biraadii isaati nama ol baasaa waama gargaarsaa bichatti fufaasin hin jenna. Doolaara 200 PayPal naaf ergaadha jette ibsituu Ahmad. Ibsituun Ahmad PayPal barbaaddi. PayPal illee ergaa fi ibsituu Ahmad. Ibsituu Ahmad as jala jirti. Follow deebisee isaan dubbisi.
No, ol galchaa. Oromoo King Kajoosanis Riyaala 500 Oromoo King Kajoosanis mee ol horkisa. Olga diinaa ol mooditara qabdaa. Obsaa Kuma kudhan abdii nu ergu jira abdii ergeefitiin jiran namni gariin seenuu hin danda'u beektaa private irra jira yoo fi ergate